So akkamitti nama afuuraan dhalate nama fooniin dhalate hojii wal tokko gootaati. Eenyu obboleessa keenya maqaan God is God maal jedhe isa? God is good jedhe. Akkasuma jedhe. Maqaan keessanoo eenyu? Maal goota isa? Maqaa koo maal si fayyada? Na jechuun maqaa kee beeka. Maal si fayyada? Waaqnillee maqaa qaba, Seexaanillee maqaa qaba, ilmi namaallee maqaa qaba. Maqaan qabdu? Jechi maqaan kan koo sin fayyadu. God is good jedhe sin jaamu ta'a. Sin jaamu ree ati is not you are not God. Biroo dogoggorri keetu kana. Ani koo gaaddeedhaan jiru. Gaaddis gud jechuun waaqayyoo gaariidha jechuudha. Maqaan keessi gaafadhe Oromoon Ingiliffa sirraan beeka sin barisa. So kanaaf maal gaafatta? Dhaggeeffadhu waan sin jedhe Oromoo yoo walitti dhuftu maqaa wal gaafatti, naannoollee wal gaafatti, amantiillee wal gaafata namni balbala isaallee wal gaafata. Yaa nama Waaqayyoo maqaan kee maali? Maqaan koo Abdiin jedhama. Abdii. Amantiin kee too? Amantiin koo waaqa tokkichatti namana. Waaqeffataadhaati? Waaqeffataatu waaqa tokkotti amana? Waaqa lakkii abboo? Wallahi waaqeffataatu waaqa tokkicha, waaqayyoo tokkicha. Ani waaqa tokko gooftaa Yesuus Kiristoos waaqeffataadha. Waaqayyo isa ofii keeyyan siima yaa hold on. Ani waaqa isa waaqaaf lafa uumetti nama naansi. Don't rush. Don't go speed like this. In China kanatti suuta come down. Suuta waliin deemna. Afaan feetiin si hojjaasuna. So namni ani maqaan kiyya Abu Muazi biyyi tiyya Oromiyaa yookaan Itoophiyaa sabni tiyya Oromoo kan jedhamu kana afaan koo afaan Oromooti. Gartee biyyi tiyya Oromiyaadha. Kan hin jiraadhu Ameerikaadha. Waliigallee abbaa maatiiti. Amantiin too Islaama Qur'aan kan hin hordofu seerri kiyya kitaaba nabiyyiin kiyya Nabi Muhammadi waaqni kiyya tokkicha Allah jedhamu isa hin duune isa yartee jiraata isa hin nyaanne isa rafne isa barabaraan jiraatu. Atoo okay. Anis waaqa tokkicha gooftaa Yesuus Kiristoos isa barabaraan jiraatu isa ganaa dhufee firdii biyya lafaatti laatu anaaf sitti illee firdii isa laatu ganaa dhufee. Akkasuma fitte amantii kee hin qabdu amantii hoo? Sitti meem kana itti amanu waaqayyo isa waaqaaf lafa uume gooftaa Yesuus Kiristoos isa ganaa dhufee firdii biyya lafaatti kennu sitti illee kennu. Maalitti amantan jenni? Do you have the faith or the religion? Sitti maan jira bar? Amantii fi amantiin qabda? Hin qabu jedhi. Amantii qabaafin sitti maarani amantii koo jedhe. Maali amantiin kee? Okay, ati kiristaanaa si miti? Islaamaa si miti? Waaqeffataadha. Akkasi? Bakka kiristaana jedhi fudhadhu. Okay, kiristaanni amantiidha. Amma gaa. Kiristaanni amantiidha? Kiristaana jechuun duuka buutuu Yesuus Kiristoos. Ani sin gaafanne what is the Christianity sin hin jenne san sin gaafanne. So maal dire? Sin gaafanne. Kiristaanni is a Christianity is a faith or religion? Religion. Fidi ragaanaa kan kiristaanni religion kan jedhu. Isa dura qabannee jiru taasise. Amma yoo amantii qabaatteen si hojjaasaa kwa baay'ibila. Ani amantii ko sitti mee waaqa gooftaa Yesuus Kiristoos. Gooftaa Yesuus Kiristoos sitti nama naansi jenne. Kiristaanni amantiidhaan jenne. Gooftaa Yesuus Kiristoos sitti nama naan jedhe waa'ee kiristaanaa. Maalitti amanta siin hin jenne? That's not my question, okay? Taada amantaa na gaafatte amantaa dhiiga. Ani dhageeffadhu ani laala akkattiin proof hin deemu. Ani fumaa kee kiristaanaa fi Oromoo fi Islaamaa fi maaree waaqeffataa hin jedhu. Ani Islaama eenyutu Islaama ta'e naan jedhe Allahatu Islaama ta'e naan jedhe. Akka Nabi Muhammadittiin Islaama. Atoo eenyu isa kiristaana ta'e isin jedhe akka eenyutu kiristaanati. Akka Yesuus Kiristoositti kiristaana ta'e Yesuus Kiristoos kiristaana ta'e. Yoo ati Yesuus Kiristoos kiristaana kan jiru taate ani akkanumatti bakka sitti isin dubbadhu TikTok yoo gubeetiin firaa deeman seenu waliin dhufu. Ati maal barbaadda seete? Barreeffama. Aboo gobas. Waan hin barreeffamin natti mu jirta addoon ati. Waaw waan hin barreeffamin laa. Waan kanatti waan asirra hin jirre natti mu jirtaami. Ati ko barreeffama akka ijoollee walaalaatti barreeffama caa barreessanii yoo itti agarsiisan barreessanii yoo itti agarsiisan akkasitti barbaadda malee akkasitti barbaade. Akka nama baratee waa hubachuudhaaf dhiiga isaa fudhatutti hin beekneetu. Ani waan ijaan argutti amana waan asirra hin jirretti namni dubbite akkanumatti ani kiristaana ani pheenxeera ani duuka buutu no. Wangeelatti nama amantaa? Royaale show me eenyu nama naan agarsiisa. Hin amantaa wangeelatti? Na agarsiisa. Yesuus gooftaa ta'uusaa? Maal? Gaafii irra dhiirtee kanatti hin ceetu waan si gaafadhe qofa goobazii. Maal la gaafatte? Maal la gaafatte?
amma maal naan jetteeti Yesuus kiristaana naan hin jenne macaafa qulqulluutti kan nama hundinuu kiristaana dhaggeeffadhu ansan siin hin jenne yaa dhiira koo listen to yourself first osoo nan dhaggeeffane dura waan dubbattuuf dhaggeeffadhu okay continue okay waan hin siin jedheen ani islaama akka nabi Muhammadittiin islaama qur'aanaatu Allah ya islaama ta'e naan jedhe atoo eenyu naan ani kiristaana naan jette akka Yesuusitti Yesuus kiristaana naan jettee fi diragaa yookaan Yesuus irratti hin kijibe jedhe yookaan wangee irratti hin kijibe jedhe wayo boleso wayo bole amma ko singalu bar singalu yo sitti be amma singalu dandau betta naaf siif gale ati gale ani naaf hin galle kanaaf jedhe wallahi ani naaf hin galle Yesuus kiristaana jechuun takka argeen beeku wangeela dubbise naa kan jechuun yakka ta'e barsiisa mana barumsaa barsiisa naaf hin galle iddoo kan eessaa hin argadda yoon jedheen siif hin galu jedhu ofii fogus don qor inni barumsa inni barsiisa miti barataa jechuun gus atis yoo kiristaana taate wangeela hordoftu taate Yesuus kiristaanaan jettee naa kan ani akkasiin hin jenne obboleessa ko Yesuus amantii isaa kiristaanaa siin hin jenneen Yesuus kiristaan akkana naan jette waan naan jette irra si deebi'u kanaaf dhaggeeffadhu sin jedha hin jenne akkas situ dogoggoraa jira irribarraa reefuu kaa jirta waan ta'eef dogoggorte dhagee wal ana kee irribarraa kee irra siitu irriba keessa jira maaliif jennaan waan naan jette uummata kanarra dhaggeeffadhu na dhaggeeffadhu abdi waan naan jette ani islaama akka nabi Muhammadittiin islaama jennaan atoo jennaan akka Yesuusittiin kiristaan naan hin jenne yoon jennetti anaa dogoggoriin jedha gurra kiyyaa nabiyyuu Muhammad ko namaa fi hafuuraa isa dhalate walitti fiddaati aboo waan si gaafadhan san sin gaafanne gaafiraan deemin akka Yesuusittiin kiristaanaan hin jenneeti hin jenne yoo ta'e dhiifamaan si jedha jara keenya dhiifama yoo inni akkas hin jedhin an duuka buutuu kiristoosiin siin jedhe amantiin kee kiristaanana kiristaanii maayinaan duuka buutuu irraan si deebi'e mas wallaahi jajjaba gaafiin kun abadan hin dandeessu naan beeka akkanumatti hin jedhe malee ani islaama akka nabi Muhammadittiin islaama I'm a Muslim just like nabi Muhammad like prophet Muhammad akka Yesuusitti illeen islaaman Yesuus illeen islaam ragaa siifin kana wangeela irraa ammoo sin tokko naa kenni siifin hin utaalee siifin kanadha dhaabbatu gaafii naa kenni hin deebine naa kenni islaama kan jedhu islaama kan jedhu naa kenni hin deebine barinka an waan sin jedhe irra darbinati awoo dhiiruma akka rabbi fide maa dubartiin boo naa kenni haadha manaa kenni yookaan hojiin haasawa naa kenni boo abdi haadha manaa qabda maati zinaa coomii zinaa hojjetta haadha manaa kee hojiin haasawa fidiin sin jedhe isii sirra beeka barumsaas beekumsa wangeelaatiif amma ati dhaggeeffadhu sitti waan jira ragaa naaf islaama ta'uusaa na dhaggeeffadhu goobasi anaatu dubbatee miti anaatu siifin kan na jedhee miti weetu na gaafadhu naa kenni na dhaggeeffadhu kaa gaafiin dura si gaafadhe meeqarraa utaalu jirta Yesuus kiristaana kan jedhu san fidi wangeela keetirraa yoon ani Yesuus islaama akka ta'e siifin kan ani kijibaadha hin dubbadhu islaamummaa irraa jammaree ati waan gootu wangeela keetirraa wangeela kee laal matsaafa kee ijaayyoo galte matsaafa keetirraa Yesuus kiristaana kan jedhu jireet Yesuus kiristaana akka Yesuusittiin kiristaana jette ni jira Yesuus kiristaana kan jedhu naa kanni gara Yesuus dabareetiin wangeela keetirraa Yesuus islaama akka ta'e seefanna dafi dhiira yoo taate tanaaf dhufteemi dhaggeeffadhu sitti waan jira hordoftoonni waaldaa kiristaanaa martiniyyuu dhufaatii Yesuus kiristoosiin asitti kan jiran duuka buutuu kiristoosii jedhamanii waamamu sitti waan jira an kana sin gaafanneen Sobo afaan Oromoo hin jiru yeellam afaan Oromoo. Amantaa na gaafattaati amantaa maalii na gaafattare? Yesuus Kiristoos kiristaana nana jenneeti. Oromoo akkasin jenne situ jallise. Irraan si deebi'a dhaggeeffadhu irraan si deebi'a. Ani akka nabi Muhammadittiin islaama ati akka eenyuti kiristaana irra deebiin si gaafadha. An dhaggeeffadhu sitti maan jira. Macaafa qulqulluu gooftaa Yesuus Kiristoos bar nuuf buusetti namanaa duuka buutuu Yesuus Kiristoosiin siin jedhe. Akka eenyutitti just like who akka eenyutitti ati kiristaana. Ammatu dubbiin jallisiisitti maan jiraaman. Aboo dubbiin siin gaafadhe gaafii dubbii jallisee jechaan olin siin gaafadhe. Duuka buutuu gooftaa Yesuus Kiristoosiin. Ati duuka buutuu eenyutii siin hin jenneen. Are you the follower who sin in jenne? Afani gaafi jallaan atti fidin. Gaafi jallaan asayin. Jallaan gaafi kula faranjina keetu dhaggeeffadhu ingiliffa maate barreeffattee kana keetu. For any question there is answer jan unless you are a dummy. For gaafuma gaafatame hundaaf deebisaa jira jan hanqati wallaala hanqati hin ta'in. Wallaala osoo hin ta'in yoo wallaala taate
hin dandeessu jechuudha. Gaafii namni si gaafate hundaaf beekumsa keetii irruudha malee deebisaan malsiin hin jira. Siin gaafadha. Yesuus Kiristoos kiristaana. Abboon dhagayeesitti maan jira manni Abboon dhagayeesitti ni maa jira. Abboon dhagayeesitti ni maa jira. Kiristaan qabu. Kiristaan kun amma waldaa keessa tokkoffa halkanii guyyaa iyyuu beeyta. Gaafuma kallattiin deebisi gaa. God is good. Itti maan jira boleessoo namtichi nama dhaga'u beekaa jallisa. Ani waa'ee amantaa haasa'aa hin jiru. Waa'ee amantiin haasa'aa jira. Si galee amantiin kiyyaa isa waaqaaf lafa uume gooftaa Yesuus Kiristoos. Isa ganaa dhufee biyya lafaatti faradu isa sittillee ganaa dhufee firdii laatu isatti nama naan jedhe. Ayyee sirra dhiise bakka waan sirra dhiise. Yesuus Kiristoos Islaama moo Musliima moo waaqeffata moo amantiin qabu. Afran kana keessa naa deebisi. Maaltu? Yesuus Kiristoos is he a Muslim or Christian or non-believer or a believer? Yesuus Kiristoos started to crisis. Maal irraa eegalee siin hin jenne? Afaan siif galuutti hin jiru? Siin galu ka yoo na chiisii kaasee na dhaggeeffadhu. Okay, amma gaafiin inni deebisaa egaa ustaada gaafii akka itti deebisu amma na dhaggeeffadha akka itti deebisu. Siin galu. Mana barumsaa dheeyita takka waajjira mootummaa dheeyita baasa boroo baafachuuf unkaa wayirra foormii jiraa miti? Ni jirtii mi foormiirra? Foormii ni jirtii miti? Abdi. Injirti. Foormii san irratti iddoo amantii jedhamu hin jirtii mi amantii? Seksii saala kan kee. Amantii kan jedhu miti amantaa. Okay, amantiif amantaan tokko miti. Amantiif amantaan tokko miti. Okay, naaf himta kanis maal siin gaafadha. Ayyee amantiin ni jirtii mi? Amantaa yookaan ni jirtii mi? Amantaat jiree. Okay, amantaa bakka amantaa san irratti amantaan kee Islaama jettee katabda moo Kiristaana jettee katabda? Ani moo? Mootummaa bira kan beekamu. Protestant jedheen kaba. No sanis hin jenne amantaa kee ni katabda moo katabdu? Katabdu. Maa cufatta? Naan kataba hin cufne. Ni kata Islaama jettee katabda moo Kiristaana jettee katabda moo Protestaantii jettee katabda? Kiristaana jedheen kataba. Okay. Kiristaanni amantaadha. Kiristaanni amantaadhaani. Anamma fakkeenyaaf. Hello, naa dhaabbadhu. Yeroo kijiba katabde yeroo bakka iddoo mootummaan si gaafate akka seeraatitti amantaan kiyya kiristaana jettu san dhuga katabde moo dhara waan dharaa katabde waan jiru katabde moo waan hin jirre barreessite? Na dhaggeeffadhu suuta jedhiiti. Kiristaana jechuun kiristaana jechuun min maalatu duuka buutuu Kiristoos jechuudha. Duuka buutuu Kiristoos jechuudha. San sin gaafanne. The followers of Jesus Christ. Na dhaggeeffadhu. Deeqaa tana booda sin gaafadhu. Bas uummata jabaan barbaadadha. Daaqonoota faarfattoota fa'aa raajifaa. Waan sin jedhe. Wanta kan argattu. Ishi qaxxil. Iddoo amantaa jettee amantaa gartee san irratti kiristaana jettee barreessu sanni waan kijibaa barreessite moo waan jiru barreessite? Waan natti tole barreessuu nan danda'a. Nan fayyadu taanaan maal la fayyadu? Kanaafuu kiristaana yeroo jettee barreessan waan kijibaati mi? Lakki abboo kiristaana taanaan kiristaana. Dhugaadha. Wanni barreessisan. Dhugaan barreessa yoo nan barreessa. Okay. Eessarraa fuuteeti kiristaana amantaa kiristaana jettee eessarraa fuutee barreessite? Ragaan kan kee eessarraa fuute? Ani ragaan koo gooftaa Yesuus Kiristoos. Fidi ayyee gooftaan Yesuus Kiristoos kiristaanni amantaadha kan jedhe. Way Abu Amas. Wanti qaban hin jiru. Wanti gadhiisan hin jiru. Beekaa jallifta. No, gushan si qabe gurbaan. Warri kaamiyut ustaadaa fi anaaf isaan fixata karuma inni deemu jira deemu kun akkasi hoteelaa lama kun hin deebu eessa deemu qorqorroo isaa keessa taa'e Yesuus fayyisa gooftaa haleeluuyaa paaraadee bogaa giddu shampan sarramparaa jechu malee isaa hin jiru ganda kana gaafa dhufte wallaahi rakkatta wayaa kee kana bakka irraa bitte himtee tikeeta risita fidda abadan dhiira ta'uu fi dubartii ta'uu akka ragaan agarsiistutti hin dhiisu.